السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعان والدا علموت نديك به جرجرتو نجاك بدني يرو أما من بابا حاجي حامد أباد آسا كيست يرجم بابا كنو سانكن إسانو مسين بيتن سر أبا آسات إسان كن مو شيخ إسماعيل أبا ملكيتي نشيدا سانتين إسان بيتن أما سرنا أجائبا إب دعائي وانا أجائبا دربك دورا غرو سغلي كان قد يسوف اني غريرت أما أرجع جرتني متي تابلا كان جتشورا وانا سرت فني فميجرو كان والدا علموتنا ديغبي كوريتو أكنا غتشودان إسان سمته أكم جرا أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم من بيت الله الحرام حجا مبرور وسعيا مشكور جدا أفان عربي فاتن قباسا نتيجتون اتانسي أفان أروموتين خبجمو حاجي حامد شيكي أباد آسا بغنغان رفتن بغنغان غلطن جتشودان سيمنا كورين كينيا والدا علموت نديغبي qopheessaniif mana isaanii dhufnaan isaan ammoo komitee yookaan koree waldaa nadhii gibeetu dhufaa jira jechuudhaan qophii ajaa'ibaa waan fakkii hin qabne kan nama gammachiisu kan qalbii nama hawwatu wallahi waan seenaa keessatti waan ajaa'ibaa godhanii nu eegan viidiyoo isaa suuraa isaa inshallah sagalee kana boodaan isiniif hin gadhiisa wanni an sagalee kana amma waraabaa jiruuf isaanis kunoo na bira jiran insha Allah isaaniif akka du'aayee kadhattan akka rabbiin umrii dheertuu isaaniif kennu Haji Haamid jechuun lafee duydaa waldaa keenyaaf nama shoora guddaa hojjetaa jiru nama gahee guddaa waldaa keenyaaf bahaa jiru kana waan ta'eef isaan kun waldaan keenya abdii guddaa hawwii guddaa isaan irraa qaba rabbiin bakka guddaadhaan isaan haa gahu ammallee waggaa waggaan hajjiitti rabbiin isaan haa deebisu nama ofiillee hajjii hajja'aa ulamoota warra ammallee hajjii dhaquu hin dandeenye hajjaasisu rabbiin isaan haa taasisu waannaan umrii dheerachuudha irra caalaan أكما رسول صلى الله عليه وسلم جدا خيركم من طال عمره وحسن عمله جدا الرجالان كيسان نما عمري ديرتي ختمي نساء بودين إساتول جتشودان رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبتا كناف ربين عمري نوفا ديريسو ماتي إساني اللي ربين عمري نوها ديريسو جري اسم كنو أستي أرقا جرتان كن صدادان إساني warra ijoollee isaanii fuudhanii namni lama as keessa ilaa isaan sunis sangamaatis isaan itti aanan sunis kunoo achi imaamaa kaayyatanii achi as laalaa jiran kunis soddaa isaaniiti rabbi wajjin umrii isaanii haa dheeressu ilmaan isaanii illee akaakayyuu isaanii illee umrii haa dheeressu qabeenya isaanii illee dachaadhaan rabbiin itti haa kennu egaa nuti du'aa illee kadhannee galata isaanii hin finna nuti hin fakkaatu rabbiin gaa inni du'aa qeebalu du'aa keenya qeebalee rabbiin bakka guddaadhaan isaan haa gahu jecha wallahi jecha hin qabnuu fi egaa hundi keessanuu akka isin du'aayii kadhattanuufin sagalee kana isiniif waraabaa jira dura osoo nuti qophiin guyyaa har'aa irra oolle nyaataa fi dhugaatiin keenya gammachuun keenya kennaan addaa isaan imaamaa uffannaan nu badhaasan egaa abbaa badhaasaati badhaasa ajaa'ibaa nu badhaasani utuu san hin argin kan isaan zamzama nuu kennan waan hunda isaa timira Madiina irraa dhufe timira Makka irraa dhufe nu nyaachisanii waa hunda qalbii nu gammachiisan osoo sagaleen san isin bira hin gahin mee dura akka isin sagalee san ilaaluudhaaf qophooftaniifin isa kana isiniif waraabaa jira salaamataa jedhaan jamaa keenyaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu guyyaan addaa guyyaa gammachuuti waldaa ulamoota nadhii gibee koreen kun walitti qophaa'e kana hunda anasii kana jedhee kana hunda qopheessuun isaa baay'ee na dhibeera gammachuu addaa waynatti uume egaa rabbiin jazaa jaraa kafalee bakka ni jenne geenye
gammachuudhaan warri aalamarra jirtan iddoo tokkotti akkuma kana nu gammaddanii wal qabnee immoo yoo rabbi jedhe wanti ni jenne sun kolleejjiin ni jette sun hojjennee jenna taarikii isa guddaa achitti hojjennee wal taqabbalu rabbiin nu haa godhu hunda keessanuu qalbii kootiin isinin jaalladhaa rabbiif jedhe aanana dhiigibee guddannaan immoo rabbii wal haa agarsiisu akka hadha komiteen gammadaa oole nu hariinuu immoo gammannee eddee sanarratti wal arbuu rabbiin nu haa faqu guddina aanana dhiigibee rabbiin nu haa agarsiisu biqilchee nu haa agarsiisu egaa hundi keenyaayyuu waa tokko lafaa kaanee waa tokko sana immoo rahmaan iddoodhaan gahee nu haa agarsiisu gammachuu addaa kabajaa kanarraa kennuu keessaniif waan hin jedhees deebisuun qabu egaa imaantu na dura bu'ee na qaba komitiin akka kana kabajaa naa kenna jedheen eegu egaa kabajaa kana naa kennu keessaniif rabbiin jannatul firdawsiin isin shallamu allahumma sallallahu ala sayyidina muhammad sheekh ismaa'il mee isinis yeroo tokko waa jedhaati egaa akkuma har'a mana isaaniitti walitti qabamne walitti qabama khayrii duniyaa akhiraa rabbi sana malaatu marayyuu waan kulli isaa waan irraa sila kadhatamaa oole guutuu isaa rabbi isaanii haa badhaasu waan isaan suraatti himuu rabbi najaa haa baasu hordoftoota amma miidiyaa kana hordofullee haajaa jira duniyaa akhira rabbi irraa haa baasu nisaa wa rijaalan saghiiran wa kabiiran hunduma rabbi haa milkeessu shee najiib keenyas umurii isaa keessa baraka rabbi nuuf haa kaa'u waan inni qasadee muraada rabbi haa ga'u naji haamidiinis waan isaan qasadan muraada rabbi isaan haa ga'u haftaamii duniyaa fi akhira rabbi isaan haa godhu nama hadha khayruu jette kitaaba mirgaan fudhatu rabbi isaan وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة يا ربي يا الله نوف كني توكما كان جال لك بدو متن فتو حكمة كان كخنيسة ولين هجنا ما كان الدانهم باني قلقلا جنما مؤمني والكبتي وجنين قاروما قمتارا نابتي وللرامي سوما جربي والغرغرتي أربعه تجيما تكويو إتاتي جتو يكينوما نمني من جارو يوم جتا والساما يو لفرافته شاكدي مهاما خايو مسلم توتا أكنام بكاما يو أددياني والدبتو أرقما جالال أرقتو توكما تفرماتا كانت ملكوفنو قيتي قلتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا